dubartii eegadeettee booda barbaada har'a warra rifeensi wayita daa'imni seeqatu san irraa yaa'u san jechuudha. Har'aan furmaata ajaa'ibaa takkan isinii fide nama rifeensi keessan isinirraa bubuqqa'uuf jechuudha. Keessahuu eega dhalanii ka'an booda rifeensi yogguu ulfaa baay'ee namaa tola, namaa dheerataa lallaafaa maal jedhaa. Eega dhalan booda garuu akka bishaanii kana akkanuma namarraa yaa'a rifeensi kun. Keessahuu bulii 40 booda sirriitti namarraa yaa'a. Senegalee so saniifini furmaata isinii fide anarra inshallah rabbiin namarraa fayyadamu isin haa taasisu. Viidiyoo kana guu isin bira ga'e like godhaa, namoota hedduutti share godhaa, namni hedduun irraa fayyadamu. Rifeensa bubuqqa'u, rifeensa haalaan alatti bubuqqa'u furmaata isaa kan fayyadamu asumattiin isin argisiisa waan fayyadamu hunda. Laakiin hinnaa fayyadamaa, hinnaan har'a akkaataa nana har'a itti fayyadamu akka itti rifeensa namaa diimessu miti. Akka inni rifeensa akka bubuqqaane godhu fayyadamu. Garuu rifeensa keessan diimeffachuu warri barbaadanii as jalannaa barreessaati akka ajaa'ibatti hinnaan akkamii akka diimessuu danda'u isiniif himaati. Ammaaf garuu qorsaan dalaga malee bareedumaaf miti. Sammuuteennaaf hin dalaga har'aa jechuudha. So steppiin isin argisiisa. Na daawwadha inshallah rabbiin namarraa fayyadamu isin haa taasisu. Wantoota maraa footooniin isin argisiisa. Afaaniin amma akkas jedhee namni hubataan jiru. So footomaaniin isin argisiisa. Kun maal jedhama? Fakkeenyaaf naannaa kiyyatti wanni yaamamu naannaa keessanii waan biraa waan ta'eef waan naannaa kiyya jiru isinin mul'isa. Maqaa naannaa kiyyaatiin isinii hima. Isin wanticha footoo egaa argitan booda naannaa keessanitti maal akka ta'e akkasittonni jettan. Namni hedduun sidiriin maali? An sidirii yookiin qasila tanumatti beeka maqaa biraa kan isaan beeku Senegalee. Wanni kun garuu mataa hedduullee dheeressa hedduullee tolcha. Tuteelii beeturuutu jechuudha. So kanaaf isin soqachuu waan keessan qabdu jechuudha. Amma garuma dalagaatti deemsitee piste. Hayyee kan isin asitti argitan kun jechuudha. Maal fa'arraa qophaa'e beektanii? Baala quxxii, baala bunaa jechuudha. Baalli bunaa naannaa keessaniin maal jedhama? Kan baala bunaa kunoo naannaa keessaniin maal jedhama? Quxxii jechuudha. Quxxii akka jedhe. Kan roozmaariinii. Maaliidha waan naan jettaniif roozmaariinii akkanumatti tanuma kutee keessa kaahaa jechuudha. Roozmaariiniin jiidhaan akkana fakkaata kun. Kana firee sadii akkana keessa buusa kutee firee sadii keessa buusa bishaan danfetti jechuudha. Ezen aftaar qurunfudii firee sadii kanaafi kanan quxxii itti naqee jechuudha. Kun quxxii wanni keessa jiru almost bakka hundatti. Yoo warri kana argachuu hin dandeenye immoo maal gootan beektanii? Shaayii qixalii fayyadamtan. Kana sadan walitti danfistanii jechuudha. Hadaan bishaan ho'aasanii kuni qasila. Qasili kuni rifeensa hedduu dheeressa. Wabillaahi ilkariim hedduu dheeressa. Ooyilii maalii jedhanii asirratti buukaa qarshii Itoophiyaa 4,000 maalii tokko argitanii? Kanumarraa dalagameeti. So kana qasila jechuun isa goona qasila birrii 40ti. Kun immoo hinnaa diimaa isiniin jedheera. Kanaan har'a dalagu mataan diimessu. Hin diimessu mataallee diimeffachuuf miti. Almost mataan kiyyan diimatu iyyuu sijammar osoo hin diimesse jedhee hedduu gurraacha waan ta'eef mataan tokko ishii jedhee namaan diimatu Senegalee yeroo keessa malee hin diimatu. Yoo qalamiin ta'ee alatti jechuudha. Bilichi yoo gooteen ala. Garuu namni mataa diimeffachuu barbaadan ንገሩኝና እኔ እሰራላችኋለሁ ችግር የለውም። እሺኒ ደለጋ ሂና sirriitti bachuu barbaadaadha. Baay'ee eegadhaltanii kaatan booda jechuudha. Akka aadaa Oromootti wayita daa'imni seeqattu jedhani an seeqattee kolfitee maali sii beekaa miti. Bar rifeensi namaa hundachuu akkanumatti yaa alaal akkanumatti qillaaluma kana yaa
Nigale ማለት አለባችሁ ሶ وفي كيسني فيكس وتكون قباتي كان دلغادا اما لين قباتي براق قسيله هنا مال كان رابورو يفتا ان شاء الله دلغايتين ارغيتا قباتي دلغادا كان ترباني ويا تكفيدمنا ماكسي بريداد እንደዚህ ማለት ነው ይሄ መደባለቅ ነው እንግዲህ ቢስሚላህ አላሁ አክበር እንግዲህ በአላህ ሞሪንጋ የቀባተን የተደባላ አዳ በቁጢ ጥቆ አዳ fuulalle dibattano manto kanuma jechuudha ima tolcha malee ምንም ማያደርጋችሁ አነ fuulallee dibadha kanuma fuula dibadha har'a maaksii biraa ka fuulaan dalagu jummaa deemuuf saamuraa sannaafa ituman dibadha fuulatti ትንሽ ወፍሯል ቁጢ ፊደል ዲፋ Boda shampoo waliin makeetiin dhiqadha waan ta'eef isin dhiqadha. So suuta jettanii akka kati በኋላ ያለው ምንም አይነት ፕሮሰስ አያስፈልገው walumaan dhahuudha akkuma namni dhalaan qabu waxii waliin dho'itutti yaamirreen ነው የምላችሁ mataan dheeressas akkam bubuqqaan immoo asliitti godha sammuu keessanii dibattan maasaaj gootan hanga qaccee rifeensaatti jechuudha sa'aatii 2 ofirra tursiisnaan በጣም በቂ ነው ሰዓት 2 anamma maaksii deengadda dalageemi kun guyyaa sadaffaa kiyya kana kadibadhu jechuudha guyyaa sadiin mataa dhiqachaa jira gadana I don't know ውጤታማ ይሆናል ብዬ አስባለሁ garuu yoo bultii keessa faan jiraatiin mataa torbaanumatti al tokko dhiqu bareeda nama bultii keessa hin jirreef jechuudha obviously bultii keessa jiraatta taanaan immoo yeroo maraa dhiqatte mataa uzriidha waan ta'eef namni garuu yoo dhiqattanii homa dibadhaa dhiqadhaa kanama mataa qulqulluttii miti kan dibadhu matama xurii qabu dibadhaa yaani mataan kiyya xurii illee qabu laakiin dhiqadheen dibadhu jechuu barbaadeetu walumaa galatti dibadhee dhiqadha malee furdata deemayyuu dassaa ilu furdata deemu guramma birrii meeqa beeta adaamatti birrii meeqaan bite hinnaan birrii 50 qasilli birrii 40 birrii 90 wanni kun እንትን እንዲል ነው ወር ማሽን አለ ዳውኑ መደንዳ ቱሬ ላኪን ማሽን አናባበለስ ምንም ጉቁርፈቱ አንተፍ ማንቱ ማሽን አናዶይስ አዛን ከነ ግጥም ጎቴ ዲበቴ ሰዓቲ ለሞ ፍረን ቱርሲስታ እንዲቀጣ በቃ ዋላ መተና ራቡ ቃ ማሊ ምንም እንትን ትርጉም እንትን የለው ሲገለ ከናከነ ወደ አስማን ሻምቦ ይስንም ሙልሱ አከሚታ ከከመታ እንዲቀዱ ይቹ ሻምቦ አርጉ ጅርታኒ መገከ ሰጅርታን ያያችሁ ነው ብዬ አስባለሁ እንዴ ከናከነ ወደ ምሻኑ መሬፉ ሰኒን አዲት ይወላ ከዛ በኋላ ከና እንዲቀደም ሻምቦ ይበቃኛል በጣም ነው የሚበቃው ሻምቦ ነው እንዲቀደም ናችሁ ከና ለማናላ ከዛን ተቀቡት ኤገዲ በተኒ ፈደምተን ቦድ ኮሜንት ረኮታ ናበሬሳ በሬዳዳ